kabajamtoota daawwattoota keenya baga bara 2017 asningees nyacha har'a bikitti argamu bulchiinsa magaalaa Diredawa Stadium International ka magaalaa Diredawatti argamu jechuudha. Yeroo duraatiif Premier League Itoophiyaa magaalaa Diredawa keessa banisa guddaa gaggeessamuu deema. Banisa sanatti kan gaggeessu deemu Diredawa kanamaa fi arbamichidha. Hawaasni magaalaa Diredawa hundinuu dhuftanii Diredawa kanamaa bira dhaabbachuu qabdan isin jenna. Tokkummaa keenya agarsiisuu qabna. Yeroo dabre diviizoona gandatti namayyuu ganda ifiitti deeggaruu ture. Amma immoo magaalaa keenya deeggaruu qabna isin jenna. Akkuma duuba argaa jirtan kanatti taphattoota kubbaa miilaa magaalaa Diredawa bifa kana fakkaatuudhaan qophaa'anii haalata isaanii mijeeffatanii jiran. Taphni kun itti fufuu jechuudha. Tapha Diredawa kanamaa qabdu hundarratti dhuftanii deeggarsa keenya dhalaa xiqqaa guddaa hundi keessanuu dhuftanii cinaa dhaabbachuu qabdan isin jenna. Dhaamsa kana kan isin dabarsaa jiru bulchiinsa magaalaa Diredawa obbo Khadir Juwaar kantiibaa keenyaatu dhaamsa kana isin dabarsaa jira jechuudha. Hundi keessanuu osoo irraa nafne dhuftanii cinaa dhaabbachuu qabdan isin jenna. Diredawa kanamaa maaliyaa haarii bittee jirti. Maaliyaa haarii kana naa dura uffatte jechuudha. Warri uffachuu feetanis maaliyaan isin qophaa'ee jira jechuudha. Saniifuu Diredawa kanamaa jimmata yeroo bijee galgala zaata karaa dhuftanii isteediyam magaalaa Diredawatti bifa akkana fakkaatu kanaan qawwee godhuu qabna isin jenna. Hundi keessanuu nafinaa xiqqaa guddaa hundi keessanuu Diredawa isteediyamitti galgala zaata akka jimmata yeroo bijee jimmata galgala zaata akka yeroo bijee dhuftanii cinaa dhaabbachuu qabdan isin jenna. Taphattoota isin daawwachiisnaa qotta.